Hoomaan awwaannisa godina Harargee lamaan aanaalee 11 keessaa mul'ata. Mala aadaa bifa keemikaalaaf xiyyooraan hojii hojjetamteen harki 77 to'atamu biiroon qonnaaf qabeenya uumamaa Oromiyaa beeksise. Biirichaa Daayirektarri eegumsa biqiloota Abdi Jeneerphaa hoomaan awwaannisa godina Harargee ba'aa fi lixa ardaa 143 keessaa mul'atee jedhan. Tuutti awwaannisa tun lafa hektaar 12,530 irraa qubata keessa lafa hektaar 9,707 mala aadaa bifa keemikaalaaf xiyyooraan daaraa dhoowwinee jedha Abdi Jeneen achi keessa lafti hektaar 9,412 mala aadaatiin hektaar 263 keemikaalaan hektaar 30 ammoo xiyyooraan dhukkeerra haamni jechuun itti dare. Hojiin duultuu awwaannisa tanaaf qorsi liitiroo 860 fidan keessa liitiroo 613 findhee jedhan. Tuutti awwaannisa tunillee midhaan hektaar 1,172 akkisiin daaraa dhoofteellee himuuni. Awwaannisi kun immoo aanaaleef godinaalee dhibiitti akka hin babal'anneef mala aadaatiin aaritti biifuu fi sagalee rifachiiftuun akka hin qubanneellee godhuulleen hin danda'amu jechuun Abdi Jeneen itti dare.